jaaladha naan jedhi dubartii takka hin fedhu sirratti si jaaladha naan jedhi amma kan qalbiin kun haa gammadu. Akkamin jaree si jaaladha ilaa shoddee ko akka bakka jettu si jaaladha si malee dubartii takka kan hin jaaladhus hin jirtu ganaas hin jiraattu jedhe. Shoddee wayye jedhi kaamaanni maaliif jaljetta? ishi calja hin jiru qoynanja akka sin jaaladhan jamu akkamiidha jetteetu akkamiidha jettee si jaaladha kanaan booda dubartiin jaaladhu hin jirtu kanaan durallee kan hin jaaladhe hin jirtu jedhe. sin jaaladha asiin booda dubartiin jaaladhullee hin jirtu. Yaa kanaan duras kan hin jaaladhe hin qabu. Kanaan duras kan hin jaaladhe hin qabu. Booyyee bareedduu irratti jalqabe. Habibi bareedaa ko shoddee kiyya hunda caalaa ko my king ala raasi shi kuno ani la dhiira akka kanaatti hin barbaada ture dhiira confidence qabu dhiira wantiin ani fedhu naaf godhu jechuudha. Dhiira ani wantiin jaaladhu kan naaf lubbuu isaatu naaf wareegamuu fedha bara. Sinii galee shoddee kiyya bagiinsi argadhe. Anillee bagas argadhe. Amiin. Kanaan booda wal dhabuun hin jirtuumi? Asiin booda wal dhabuun hin jiru. Habibi. Yaa ilaahi. Bakka takkaan ijoollee shawaa fi walloon gizee wal fuudhan argee hin beeku anaaf shoddee irratti ni jalqabama riikardii cabsuu qabna. Waan seenaa ta'uu hojjanna jechuu waan seenaa ta'u. Seenaa qabeessa gochuu qabna waan kana jechuu bakka. Mee isinuu akka agam gammaddan mee ijoollee mee gammachuu keessan mee nuuf ibsaami. Shoddee koo. Wayye. حبيبي انت انا بحبك مرة مرة مرة. سجالة سجالة جتو وي شودك يا كرام نافقلتهم كرام كينيا شودي ويه اتعربي فني بيكتا هم بيك أفان عربي ده. شبك مالف جنان أنا فاتي أما فكني وجيتك ومني وجتشوك أبنا بيسودي كيستي كله أرومو ندي قرتك أبنا أرومو نرابيتك أبنا كنا أفان عربي فهم. اللي سمعنا بقى. أكيد وهي أما راف جتشو نمي الناس كجيلا درو جرمو هنجرو أنا مالي جتشو. Nami onnee keessa qabdu nami onneen kan keessa kajeelaa jiru. Ati osoo namni biraa onnee kiyya keessa jiraate ani jaalalan siif qabu akkana baasee dubbadhu siif galee. Ani suma qabu jechuudhaaf. Ani beeki immoo ani beekadhula. Ani haga ammaadhaa jaaladhallee hin beeku. Sirratti jalqabuu fi ati hoo kan nagattee deemtu tahee na cabsa jechuu namni jaalatee hoo dhabe hedduudha miidhama ja'anii miidhamuun barbaadu duraadhaan gaafachuu barbaadeeti barani. Shoddee koo ummata asirra jiran kana ilaali ummata nu daawwatan kana jaalala keenya ilaali. Kana hunda bira darbee ani si miidhuudhaaf hin barbaadu siif galee ati nama ganaa kara fuulduraa ifatti. Waan baay'ee arguu dandeessuudha. Siif galee ganaa bakka hedduu nama ga'uu danda'uudha. Ani si miidhuudhaaf hiyaadullee onnee si miidhullee hin qabu. Ishee bakka akkasummaa hoo ta'e bareedaa bakka. Waan na gaafachuu maaliifini namni toominaan na gaafadhu.
namni takkaa fakkeenyaadhaa fi jette dubbii namaatillee kan dhageenyu jechuu jette namaadhaa badaadhaa dubbii namaadhaa jechuu sii galee namni waan barbaade haajuutii waan afaan namaadhaan dhagahanii gurra namatti hin kennanii inni tumu haa tumuuti jechuun dibbeedha waa dhahuuti zimjaniitu malaalan harka namaa jala hoo wanni namaa jala hoo deeman jechuu rakkoo afaan namaa jala hoo deeman rakkoodha. Soddee kiyya ani waan ati naan jettu dhagaa malee waan namni biraa naan jedhu hin dhaga'u. Jaalala keenya gidduutti waa'ee keetiin dhaga'uu qaba malee waan nama biraa dhaga'uu hin qaban. Siif galee? Ishi bakka bareedaa ta'e jira akkasummaa taanaan bakka bareedaadha. Nama nu qabdas. Ishi bakka tole. Waa si gaafadhu? Gaafadhu. Ati takka kanaan dura dubartiidhaan si jaaladha jettee ni beektaa? No, ani isa TikTok kanarratti taphaadhaan jeen malee waa keessaadhaan deemee jaaladhallee hin beeku jeenillee hin jiru jechuu. Oo TikTok kanarratti dhugaadha waliidhaan nan taphadha. Garuu hin jiru bakka. Anoo. Hee? Anahoo. Anahoo jechuu akkam? Anoo. Moo anaadhaan hin jettu? Si jaaladha malee si hedduu tokko si jaaladha. Si jaaladha.